اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران. gaafa duniyaa irratti baatu ganamaan qilleensi yatiimummaa si rukutee gaafa of gartee harmeetee bartee du'aatu si jalaa fudhate gaara makkaa gubbaa deemaa re'ee hambaa tiksaa guddattee gaafa gaara hiraa'ii ifa alamaa qabattee buutu addunyaan walii galtee sitti buutee walyaamtee sitti duulte. Bakka seentu dhabdee gara Xaayif qajeelte jarris sitti fincilanii maraattuu fi daa'ima sitti yaasanii dhakaan si tuman dhiiga lolaasaa lafti sitti dukkanoofte yaa Habiiballah bakka kee anatti haa dukkanaa'u. Duumessi rakkoo jiruu ta'e irraan garmaamee bakki cufti sitti cufamnaan maleekaan gaara kana lameen itti haa gombisuu je'ee si gaafannaan lakkii hin ta'u duuda jaraa keessaa nama Rabbitti amanuunaaf dhalatuun abdii qabaa jetteetti osoo dhiini miilarraa sin gogiin akkana jette yaa Rasuulallah gara samii ol laaltee gooftaa koo yoo atumti nan jibbiin ani rakkoon tamuu nan daangeessitu jette. Gama makkaa deebitus volkaanoon adullii sitti dhoohee booda rabbiin xiqqoo boqonnaa haa gootuuf gara samii afeerraa si yaame Jibriiliin wajji mana ummuu hanii irraa gara samiiwwanii ol koraa buute booda gama abdii galtus Lukaasni aduwwii sitti cime hangi sitti amanii ibidda rakkoo dhandhame haga ta'een gara Habashaa deema jettee ajajje haga hafeen gara ardii timiraa Yasrib gara Madiinaa akka faana fuudhan itti akeekte. Booda si ajjeesuuf waltajjiin dhoksaa gaggeeffame odeeffannoon icciitii isaanii Jibriiliin si bira gahuun akka dhokattu ajajni sitti kenname. Atis saahiba kee wajji bahuuf qophii hunda fixatte gaala of ture erguun kaaba makkaa goda gaara Sawrii seente guyyaa 3 achi turtee erga barbaachi Qureeshootaa qabbanaa'e karaa jijjiirrattee gara Madiinaa qajeelte. Salawaatu Rabbii wasalaamu alayhi. Jaalala sahaabaan Nabi Muhammadiif qaban taarikni tokko lama yoo dubbatu gaafa lola Badriiti Rasuulli Rabbii sallallahu alayhi wasallam hiriira waraanaa sirreessaa jiran ulee xiqqoo takka harkaa qaban tan ittiin wal qixxeessan Rasuulli Rabbii sallallahu alayhi wasallam osoo sirreessaa jiranii hiriira keessaa sahaabaan tokko as bahe maqaan isaa Sawwad bin Waziyyaa jedhama. Xiqqoo garaa keessa dhawanii deebii saffii keessa jedhaniin Rasuulli Rabbii sallallahu alayhi wasallam. Sawwad bin Waziyyaan asitti yaada tokko dhufeef carraa wahii saammatuu barbaade waqad ba'asaka Allahu bil haqqi wal adl Rabbiin dhugaa fi wal qixxummaan si erge yeroo na dhoytu sun namiitee jirta sirraa hin kafaladha haala naamicheessii jedhe Rasuula Rabbiitiin jennaan Rasuulli Rabbii sallallahu alayhi wasallam garaa isaanii kabajamaa sanirraa ol saaqanii fi kottuu kafaladhu jedhaniin Sawwad meeshaa lafa kaa'ee garaa Muhammaditti marame dhungate. Rasuulli Rabbii rifatanii yaa Sawwad maa malaka alaa haaza maaliif akkana goota jedhaniin yaa Rasuulallah hadara maa taraa kunoo wanti ati argitu kun dhufee jira har'a waraanni fuula walitti deebi'ee jira tarii waraana kana keessatti lubbuun tiyya addunyaarraa deemuu hin ooltu jazanni kiyya jazada kee tuqee addunyaarraa haa deemuufi jedhe رسول ربي صلى الله عليه وسلم فدعا له بالخير ربي خيري سفاك النور جدين جان سينجي هذا هو رسول الله رسول ربي صلى الله عليه وسلم كان أكنا صحابان وفكن كان قفامتي وقد أحبك الشجر والحجر والجبل كان قفامتي مقات السجالة أكات السجالة كارات السجالة يا حبيب الله صلوات ربي وسلامه عليه. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مدنو في بلان سنتين لفين هندو تكودا قيا غافل لأهد دبي تكاتو تاتي إرقما ربي في سحاب النساني أدو والورانا أولا قيا كان سحاب هدون حمزان رضي الله عنه وريقمو في إرقما ربي صلى الله عليه وسلم الكان إساني الراجبي سبلي متى إساني كيس قسيني لكني إساني لفريعات درين أهد ريف شهدوتاتي في رقم شركتوتان قوتا أولتي قلقل يرو أدون لتفكاتي امتلتك
kan gosa Banii Dinaar takka isii Madiinaa baatee waraana karaa deemu waa gaggaafatu argan. Abbaan, jaarsii fi obboleessi isii guyyaa sanduula kana keessatti wareegaman. Odeeffannoo rifachiisaan kun yeroo isii qaqqabu isiin garuu waan sammuun namaa hin tilmaamne gaafatte. Kana hunda achi ofirraa qabdeeti maazaa fa'ala rasuulullah, rasuulli rabbii hoo ni jiranii jettee asiif achi rarraataa gaafannaan eeyyee ni jiru jedhaniin natti agarsiisa, ija kootiin argu malee garaan koo na dadhabee jira jette. Achumaan ergamaa rabbii itti agarsiifnaan kullu musiibatiin ba'adaka jalal, mudannoo fi balaan sinnatti hin dhufin hunduu anaaf xiqqoodha yaa ergamaa rabbii jette. Abbaan isii, obboleessii fi jaarsiin isii irraa du'uun isiif balaa miti. Lubbuu ergamaa rabbii biratti maatiin koo, qabeenyi koo, lubbuun koo fidaa kee haa taatu yaa rasuulallah sallallahu alaihi wasallam. Namni nabi Muhammadiin arrabsu maal akka mudatu seenaan akkana jechuun nuuf tarreessa. Namticha tokkotu rasuulatti amanee jahan rasuula rabbiif wahii katabaa ture. Osoo diina islaamaa keessa jiru gaafa tokko kafaree diinirraa garagale, kara gandaa gale. Muhammadiin asii namni faarsu waan an katabuuf malee humaa hin beeku jehee rasuula rabbii arrabse. hin turre rabbiin dhukkuba itti darbee ajjeese. Ummanni isaa qabrii qotanii biyyee jala kaayanii biyyee itti naqanii wayita isaan galan dachiin isa tufte. Kana ammoo Muhammadii fi sahaabaa isaatu inni diinirraa gara gallaan nutuubaan dhufanii qotanii baasanii darban jahan. Ammas qabrii gadi fageessanii qotan, namticha qabrii keessa kaayanii biraa galan. Yeroo isaan deebi'anii ilaalan dachiin tufte ammallee. Ammas Muhammadii fi sahaabaan isaa nurraa dhaabbachaa hin jiran. Jaratu qotee baasee jedhanii boolla gad fageessanii kan duraan irraa achi keessa kaayanii biyyee itti tuulan. Yeroo ummanni biraa deemanii itti deebi'an yeroo sadaffaafis dachiin namticha tuftee jirti. Kun immoo hojii ilma namaatii miti jahan. Ergasii saree fi allaattiin dhuftee foon isaa nyaattee fittee jedhan. Qaala Allahu ta'aalaa innaa kafilnaaka almustahzi'iin. Warra sitti qoosu, warra si arrabsu, seenaa kee balleessu nuti nama sana rukutuu nusi of qabnee jedheen Rabbiin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.